intaltitun intala naamusaa fi sharafa qabdu tan diina isii jabeeffattu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dandeettii isaatii fi fedhii isaatiin gurbaa islaamaa tokko isii razaqe gurbaa dardaraa kanaa wajji wal fuudhanii aruuza godhatan halkan aruuza itti seenan intaltitun jaarsa isiitiif hiraata qopheessite wayita hiraata nyaachuuf gabataarra gataan sagalee ulaa dhadhoomtu dhagayan yeroo kana jaarsi isii kun aaree lolaan eenyutu sa'a tanaan balbala nutti dhadho'e jee jaartiin isaa tunis kaatee ulaa banuudhaaf eenyu jetteen balbala duuba sagalee akkana jettu dhageesse ana miskiina nyaata waa xiqqoo barbaaduu jeen jaartiin isaa tunis gama jaarsaatti deebitee miskiina nyaata barbaaduu jetteen jaarsi isii kunis hedduu takka aaree eenyu kun kan halkan aruuza keenyaa guyyaa duraatiin kan nu rabbashu jee gurbaa miskiinaa kanatti gabbahee dhiitichaa fi boksiidhaan tumuutti seen namticha kana beeltinuu isa laaffistee jirti gurbaa beeltinuu dhukkee irraa kaaste kana dhiitichaa fi boksiin tumee dhiigarraa yaase eegasii gara jaartii isaatti deebi'ee halkan aruuza isaatti gochi kun uumamuun hedduu takka isa aarse obsa waan ja'amu rabbiin hin kennineef jaartii isaa tana halkan aruuza wajji seenan kana kophaa isii dhiisee biraa kute dachiin balloon itti dhiphatte waan akka maraatee fakkaata ture jaartiin isaa tun guyyaa aruuza isii irratti jaarsii isii dhiisee deemuun kun qalbii isii cabsullee rabbi irratti hisaabbattee kuni fedhii rabbiiti jettee obsite haala kanarratti waggaa 15 teesse waggaa 15 booda intala tana fuudhuuf gurbaan tokko dhufee nikaa godhate eegasii aruuza godhee fi wayita manatti galanii hiraata nyaachuuf deeman sagalee ulaa dhadhoomtu dhagayan jaarsi isii kun kayitii mee hulaa tana banii jeen jaartiin isaa tunis kaatee balbala duuba dhaabbattee eenyu jetteen yaa rabbi ana miskiina beelawe waan rabbi isin razaqerraa natti sadaqadhaa jeen jaartiin isaa tunis gara jaarsa isiitti deebitee miskiina sadaqaa kadhatuu jetteen yeroo kana jaarsi isii kun nyaata guututti fuudhee jaartii isaatiin nyaata kana hundaa'u fuudhii kanniif hanga quufutti haa nyaatu nuti waan isarraa hafe nyaannaa jeen jaartiin isaa tunis nyaata kana guututti fuutee gurbaa kanaaf kenniteef eegasii jaartiin isaa tun booyaa gara jaarsa isiitti deebite jaarsi isii kunis maal taate maaltu si bochise maaltu uumame namticha miskiinaa kanaatu si aarsee jee gaafateen jaartiin isaa tunis ijji isii imimmaan dhangalaasaa lakkii garuu namtichi miskiina kun kan ala taa'ee nyaata kee nyaachaa jiru amata 15 dura jaarsa kiyya ture jetteen nuti guyyaa aruuza keenya halkan duraa hiraata wajji nyaachuuf deemnu gurbaan miskiinaa tokko balbala nutti dhadho'ee nyaata nu gaafate jaarsi kiyya hedduu aaree gurbaa miskiinaa san tumee aree eega halkan san manaa bee booda kunoo amata 15 guutuu hin agarre yeroo duraatiif arraan arke eega waggaa 15 jaarsi isii kunis booyitti seene jaartiin isaa tun ati hoo maaltu si boochisaa jetteen jaarsi isii kunis namticha jaarsi kee waggaa 15 dura tumeen san eenyu akka ta'e ni beeytaa gurbaan miskiinaa san bar aanaa jeen وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا هردفتوتا چاينال ودا نيشن نگيني ربي قدا بكم جرتن هندتي سنهاقو warreen chaanala kanaaf haaree taatan YouTube irratti chaanala keenya Oda Nation subscribe nuuf godha akkasuma Facebook irratti page keenya Oda Nation like nuuf godha yaada keessanis comment irratti nuuf barreessaa